Bakka dhiiroo hin dhageessan ammoo wanni isin beekuu qabdanu dhiirrillee haadha manaatii bareeduun miira jaraa eeguun yoo balleessan dhiifama gaafachuun sigalee miti kallattii hundaan jiraaf babbareeduun dirqama kunis. Okay, Ustaz waan tokko isin gaafadha. Hadiisa keessatti ilmoo shamarraniitii kennaa kennuun gammachiisuun sunnaadha moo sunnaa miti? Sunnaan. Ikkoo isa kana fa'i itti maa kan beekan ijoolleen keenya itti maa isa kana fa'i? Atta haadha manaa miti dhiirri tokko obboleettii isaatiif kennaa kennuu qaba gammachiisuu ni qaba shamarran gammaduudhaaf uumamte. Eshi amma obboleessi keenya kiyyaan ji'a lama keessa guyyaa meeqa abaaboo si bita shittootti godhee akkana qabee si bita guyyaa meeqa ji'a lama keessa. Guyyaa tokko fidee hin beeku erga wal fuune guyyaa lama homaa dheedhiitti. Ani naan suuqii dhagahumaaf han bitadhee galaan. Innaan suuqii dhagahumaaf han bitadhee kiyyaaf banaan fidduu gaafan jedhee birriin kun nuti fudhadhuu bitadhuu jedhu. Wallaahi dhibeen? Wallaahi. Kiyyaa birriin kun nuti fudhadhuu jedhu wallaahi. Yaadannoo koo. Birri kun Faajjiin dhaadannoo koo. Bakka birrii natti agarsiisa. Ambirri maal? Dhaggeeffadhuu kan koo lama jaalalleen koo suma. Ustaaz Hamza Hashimin de Baajuu Nazir እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ወለ ሰማሰር በታ ረቢን ሲጋመት አረባ ከራ ዋና ትንፋሽ የማ የተገረራ ወላ ጋና ጋባ ኛታፍ ዱጋቲ አንኬ ቶኦቱ የሮ ኦፊሳቲ ዋቢተ ተከሲቢቱ ዮ ጃርቲ ብራቲ ዋፊ ደገፈዱ ዮ ጃርቲ ብራቲ ዋፊ ደከሲፊቱ ከየሮ ሲከኑ ሲድሮታ አይነሽ የኔ ውድ ሲድሮታ አከናት ሲድሮታ አይ harkaan kee kana qabee miila kee gara si dhiiba min laggis min lirfash turba inni gara kanamo atti gara gale silkiisa manatti argamti silki ma anamma waa'ee abbaa mana gaarii naasaara caalisi dhaggeeffadhu waa'ee abbaa mana gaarii naasaara turban keessaa guyyaa tokko isii dura taa'ee wanni si mofachiise yoo jiraate wanni si arsoo jiraate dhiifama naa godhe miila qaqqabaa harka si qaqqabaa fi dhiibaa fi si galee maal si godhu maatii keetii dawwaltee maaltu jira rakkoon jira moo jiru du'aa ina kadhatu munaa baaraarte wayne itti aarte si galee miti injira sagaleen jira dubbadhaa jira eeywa si galee miti miiratti dhagahamee jiru gaafatee si galee miti waan isin barbaandu hunda guutuuf yoo waan sanii guutuu dadhabee jecha gaariidhaan isii jira keessa alkalimatu xayyibatu sadaqa jecha gaarii namaan jechuun sadaqaadha waan ta'eef jechuudha nuti hiiqitii intala shamaraa quraana keessa jira hadiisa keessa jira intali shamaraa kanarra kana feeti arraba gaarii saa walaala akkasii miti jecha lallaafa jecha miira siin tuqne jecha lallaafa jecha miira siin tuqne jecha hamlee siin cabsine kan barbaadde waan ta'eef karaa gabaabaa amala gaarii wajjin jiraatu haqqii si kallattii hundaan guutu hamma danda'u hojjechuu isa dadhabe immoo yaa rabbatti naa guutu jechuu abbaa manaa gaarii jechuun kana karaa gabaabaa malee jaarsa gaarii jechuun yoo asii wanni deema sii dawwalee asii wanni sii dawwalee yoo hammama seena sii dawwalee yoo gartee masii seena sii dawwalee maal afnu kun maal boo komaanti poosti wayii sii dawwalee dhiirri inni sin hamma jedhaa jirtanu warra tara akaakilee tara abbootii keenya malee warra jaarraa kanaa miti warra dudu'ani seenaa warra dudu'ani nutti mudhisaa fi seenaa samma jiraata adda isa keessa jirtan nutti himaa warra dudu'ani eenyu kan do'eenyu namni du'e tokko jiru yaa seenaa jiru raa jira maal dhiirri inni amma akka amma abbaa keetii dawwalte haadha keetii dawwalte taa maal jettee taa haadha kee yaada hartaa haadha keetii duuta hartaa inni jedhu inni waan akka kana qaba ol galee miila kan keessu kumaa minaaminii maala sitti balleessa dhiifama kan jedhu inni bara kana gaafate badii isaa gaafate yoo achi deebise girgiddaadhaan naaraa isa kamini isin irraa himaa ishee garuu fakkeenyaaf qoy kana gabadha asirratti ilaal inni kayda kun naafii asirratti ma fakkeenyaaf shamarumti miila ishee dhiibnaan gartee dhiifama maal barbaadda jennaan moo afaan gaariitti dubbattee wanni jettu jirti moo gartee yeroo sanatti jallattee iyyuu dubartiin meenaa himi wallahi dubartiin jechuudha dhiirri waan fedhe itti godhe jechuun ol galee dhuma gubbeessi keessa dhungatee ofitti qabeenyaa dhiifama yoo hin jedhini achumaan dhiisti achumaan dagatti shamarra asumaanuu warri bultii qabu dhaggeeffatu
Intali shamaraa yeroo maal barbaaddi yeroo inni hojii oolee manatti gadi gargala wanta isin barbaaddu maali? Naa himi. Wanti isin barbaaddu jiru afaan nagaadhaa fi afaan nagaa. Okay? Isii aarsuu dhiisuu biratti hoo innuma ol galu afaan nagaa ol galee akka mootii geejjii kan koo jedhee jechuudha. Inni akka fedha beellee har'a hojiidhaan faara kana nama mudatee waan isa mudatee itti himuu qabu. Fuuluma gaarii jechuudha. Fuuluma gaarii inni bara kana naa bakka darbe uffee dadhabaan oolee dhufe narraa darbe fuula fiitii kooti deebi jedhaanii yoo isa kam inni isin intini attan. Rabbi khayri yaqul. Eshi Rabbi nagaa buusu amma abbaa mana badaa fi abbaa mana gaarii adda barree jirra. Shamaran sa'aatii kanaan jiranu maal dhaamtaa fate heerumaa jettamoo heeruminaa jettamoo xiqqoo achi butaa jettamoo gizee maatti galaa jettameeti. Baarakallahu fiik. No, ela shamaran bara kana jirtanu dhiironni bara kana inni bicuusi har'a gaafa rakkinaa si fuudhee yeroo kan kee wajjin dabarse gaafa bicuusi jireenyi isaa jijjiiramee sirriitti nyaatee sirriitti dhuge sirriitti uffachuu waziinii qofee silma dhiirri bara kana kiisiin isaa guutuu taanaan gennoota jedha bakkuma hundaa dabalachuudha. Idduma hundaa bicuusi kiisiin isaa wanti ni qabaannan kanaafuu shamaran obsituudha waan ta'eef isin obsaate jechuudha. Ilmoo keessa irratti obsaa eegumaa ilmoo argadhaa idimeen hin taa'u. Dhiira malee hin jiraatama garuu idimeen hin taa'u eerumaa ilmoo keessan argadhaa ilmoo keessan guddifadha. Dogongora kun eenyutu dhiira malee jiraata? Eenyutu dhiira malee jiraata? Eenyutu dhiira malee jiraata? Eenyuun hin jiraata maali? Mee tokkoon isaa jiraatu callisi boo mee tokkoon si jira dhiira malee jiraatu nama agarsiiftu mee? Mana beektanii keenya abbaan mana akka fuudhan irraa duunaan sanaadha ni jiraataan jiranu. Soba nan beeka waan jiru hunda waa meeqan nagaa oola waa meeqa argaa oola hin kijiban ilmi namaa dhaggeeffadhu ilmi namaa yoo hin fuune yoo hin heerumne waa sadi keessaa tokkorra jira na dhaggeeffadhu waa sadi keessaa waan tokko qaba. Rule number 1 inni tokkoffaan rabbii jecha fedhiisaa of biratti ajjeesuuf hin soomaa jira tokko inni lammaffaan sigalamti inni lammaffaan uumamumaan gaafa rabbii uumu fedhii waan jedhamu fedhii shamaraa yookaan fedhii dhiiraa keessaa balleessee jira lama inni sadaffaan bakka namni tokko sana agarreetti dhokatee waa balleessaa jira kana sadan keessaa sigalamti waan tokko irra jira ilmi namaa. Wallahi sun ilmoo tokko argadhe bakka dhiirri ejjetanii jedhu itti tikikkil. Osoo maal ta'e? Osoo ilmoo tokko argadhe bakka dhiirri ejjetanii jedhu itti dubarteetti bakka. Koi hin arganne miti gaafa ilmoo argachuu jalqabde hin dhaabdu siin akkanaaf hin dhaabdu amma ilmoo kudhaniitti hin dhaabdu. Rakkoon qabu kan walirra balbal godhattee yoo jireenyi taanaan si jammar hin teessi jireenyi ta'uu fi dinnaanii hin ta'iifti malee. Jireenyi isumatti jiramu kana dhaggeeffadhu sittani maati waa jennanni samaa irraa gadi bu'ee rabbii manni fi salawaa akka banii Israa'el gannuun buusu. Akkuma kanatti mana kiraayii kaffalaa iqaama haaromsaa wal azzabaatu walitti aaraatu akkanuma jiraatama. Jireenya gaarii minaa balu jireenyi gaarii isuma kana kunu isuma matti irru kana wanni biraa tokko jiru biddeen tokko nyaataa ruuzaa dhiita ullee afaan naqataa jiru. Uffedhaa ustaad uffedhaa jiraachuudha. Enna biyyi duniyaa ufii dabarsi jammar jiruun biyya lafaarraa eenyuuf ta'e beeka mee warruma silaa darbeef jedhe mee gaafa dhulee meeti wallaahi dhazim hirrinaa fi rakkina sitti dubbata. Ikoonoomii ilaalinaa isin edha mana keessatti wal jaallachuu jiraannaan wal dhagahuun jiraannaan jechuudha. Akkaan nyaattee sammuu nagaadhattee wal hammattee jirti. Tokko rakkoon hin jiru waliin tolchiru waan ta'eef isin jammar immoo mana keessaa nagaan qabdu taanaan inshaallah ilaa yoo warqiin biddeena ta'e nyaatamaa fi jiraata gadi hin naqu.